gargaaru qofa osoo hin taane aartii keessatti artiisiidhaaf fayyadamuudhaan argitee qooqaa yeroo dukkanaa sannuu taatee as geesse namootan dinqisifachaa ture imimmaan buusafii ture akka obboleeyyummaa oromummaadhaan walitti hidhata qabnutti jechuudha. Ijaan arguu xiyyaa fi rabbiin guddaan argitee galatni isaaf haa ga'u. Hedduu takkan gammadaa jechuudha. Sila akka tokko gargar nu fo'uu badhuuni ani Islaama Oromoodha intala Harargeeti waliigalatti garuu Oromoodha. Hiddi isii keessa jiru na keessa jira ka isin keessa jiru na bira jira jechuudha. Guyyaa isii qaban jaanii social media irratti nittu himanii halkaniin kophaa ta'aa bule jechuudha. Booya fi mimaan maalii fi dubartiin Oromoo qabsoo Oromoo keessatti balaa nurra geessu waan nuti baadhannu rabbiif nu qofaa beeka. Waan safuun Oromoo nu dhoorgitu waan namummaan dubbannee fidhuu hin dandeenye kan dandeenye baadhannee deemnaa jechuudha. Maaliif beeytanii hunda keenyaaf jecha biyya teenyaaf jecha oromummaa keenyaaf jecha maalummaa keenyaaf jecha wareega dila sanbaate jechuudha. Arra garuu haa ta'uuti xiqqaatus guddatus carraa kan argannee wal agarree jirra. Meegaa seenaa jaalala kabajaa isin qabdaniif agarsiisaan ja'a seenaa hara sadarkaa. Galatoomi seenaa atilleen as ba'iiti akka aadaa Oromootti baga walgarree akkam nagayaa gaa waan jettu siif beeka yeroo takkaas nu bahe. Akkam jirtu? Nagaa jirtu? Egaa sa'aatiin yeroon kun nu biratti qofan si'aa ture. Egaa isinis Oromiyaa irraa waan dhuftanii fi akkuma sanatti jirtu jechuudha. Dhiifama guddaa isin gaafachuun barbaada dhugaa. Waan hunda dura baay'ee sa'a amma kana eeddanii turtanii waan eeddaniif ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha. Akkasumas immoo dubbachuun dadhabe dhugaa. Akkasittiin isin gidduutti argamuu koo akkasittiin immoo ijaan isin arguu kootti guddaan gammada. Ulfaadhaa naajiraadhaa horaa bulaan isiniin jedha. Soga akka seenan isinitti himtetti oromummaan yoo laga caanillee nama jalaa naftu jetti the relationship in time. So itti aansee gara muuviitti ceenaa jechuudha. Sila akka aadatti wanni barbaadame kadhaa manguddootii fi maaliin akka banamu ture. Garuu ogguutti yaannu oosan qaata koornara sadeenu nuu qaata eebbifame waan banameef walumaan itti hafuuf jenneeti sa'a seef goonee jechuudha. So akkasitti gaa dhiyaadha.